Musliimoonni yeroo baay'ee Yesuus Kiristoos Waaqayyoodha yeroo jedhan hin amanan. Akkamitti Phexros, Yohaannis, Luqaas, Maatiyos, Phaawulos bartoota 12 amanuu dhiisne? Bartoota 12 Yesuus Kiristoos Waaqayyoodha jedhanii afaan isaatiin kan dubbatan, Yesuus Kiristoos wajjiniin kan deeman, Yesuus Kiristoos wajjiniin kan bulan, Yesuus Kiristoos wajjiniin waggaa 3 ji'a 6 kan turan amanuu dhiisne nama Yesuus Kiristoosin argeen beeku. Nama Yesuus Kiristoos booddee waggaa 600 booddee dhufu Yesuus Kiristoos Waaqa miti jedhee kan dubbate akkamittiin amanuu dandeenya? Yesuus Kiristoosin argeen beeku. Ergamni inni fudhates Allaan karaa ergamaa tokko natti dubbate jedhe malee Allaan direct yookiis anaan natti dubbate direct qaxxa natti dubbate hin jenne. Gabrieltu natti dubbate jedhee Jibriil jettanii kan amanan jechuudha. Namni tokko dhufee Yesuus Kiristoos Waaqa miti jedhee kan dubbate sababii dubbateef Yesuus Kiristoos Waaqa ta'uu dhiisa. Namni 12 Waaqayyo jedhee amani. Namni 12 Waaqayyo jedhee eegamanii nama 12 amanuu dhiisee nama tokko ergamaa Waaqayyotu na erge yookiis Allaatu na erge jedhee nama dhufe callisee lafaa kee akkamittiin amanuu danda'a? Akkamitti kan isaanii dhugaa ta'uu dhiisee ergamaa tokkotu natti hime jedhee kan dubbate akkamittiin amanuu danda'a? Dhugaa tokko akkamittiin keessaa baasuu danda'a? Maaliif nama 12 Yesuus Kiristoos wajjiniin kan turan bara baay'ee Yesuus Kiristoos wajjin kan turan Quraan keessatti iyyuu barreeffamee jira Yesuus Kiristoos ergamoota 12 akka qabu. Maqaan isaanii garuu tasa barreeffamee hin jiru. Eenyu jedhee barreeffamee hin jiru. Garuu ergamoota 12 akka qabu Quraanni mataan isaa iyyuu dubbata. Ergamoota 12 sana keessatti immoo macaafa qulqulluu keessatti barreeffamee jira. Ergamooti 12 sun immoo macaafa qulqulluu keessatti barreeffamanii jiru. Maqaa isaaniitiin. Isaan immoo waa'ee Yesuus Kiristoosin dhugaa ba'anii jiru. Waa'ee Yesuus Kiristoos gooftummaa Yesuus Kiristoosin dhugaa ba'anii jiru. So nama 12 amanuu dhiiseen akkamittiin nama tokko ergamaatu na erge yookiis karaa ergamaa na erge Allaatu yookiis Waaqayyootu ergamaa tokkoon natti dhufee natti dubbate Yesuus Kiristoos Waaqa miti hin fannifamne hin duune jedhee sababii dhufee natti himeef nama warra sana nama amma sana baay'atan nama 12 amanuu dhiisee akkamittiin nama tokko amana? Quraanni kiristaanonni yookiis amantii Islaamaatti Quraanni amantii Islaamaatti akka kan hin amanne hundinuu akka du'aniif abboomameera. Akka Quraanni dubbatetti Islaama malee biyya lafaa kanarra namni hin jiru. Garuu seera cabsanii nama ajjeesuu sababa hin danda'amneef kun ammaatti kiristaanonni lubbuudhaan jiru jedhee mayyaadha. Maaliif akka Quraanni yookiis akka Allaan dubbatetti amantii Islaamaa kan hin fudhanne kamtiyyuu akka ajjeefamuuf ajaji ba'ee jira. Baay'een isaanii immoo lubbuu isaanii dhabaa jiru waa'ee kiristaanummaa isaaniitiif. Muhammad nama akka ajjeefamuuf abboomeera. Namni Allaatti namanni amantii Islaamummaa kan hin fudhanne akka ajjeefamuuf Quraanni dubbateera. Quraan immoo jecha Allaati. Allaan akka namni ajjeefamuuf musliima malee namni kamiyyuu biyya lafaarra kan jiraanneef abboomameera jechuudha. Yesuus Kiristoos garuu warra isin jibban jaalladhaa. Diina keessaniifis kadhadhaa nama tokko ajjeesaan jedhu. Lubbuu tokko baasaan jenni Yesuus Kiristoos. Muhammad dubbisuus ta'e barreessuus ta'e tasan beeku. Allah irraa dubbiin Quraanni kun kan fudhatame Allah irraa gara ergamaa Gabriel irraa immoo fuudhame gara Muhammad irraa immoo nama warra biraatti. Namni jalqaba amantii Islaamaa fudhate Abu Bakriif Khadijaa jedhamu. Akkas jechuun isaan dura kan turan nam tokko Islaamaa ture. Maaliif namni jalqaba nama lama maqaan isaanii eega barreeffamee ture namni tokko isaan dura musliiman ture. Waan nama dhibu bartoonni 12 sun lubbuu isaanii kennaniiti. Yesuus Kiristoos Waaqayyummaa isaa kan isaan lallabaa turan lubbuu isaanii amma darbutti tokko isaanii du'a garmalee du'an. Akkas jechuun Waaqayyummaa Yesuus Kiristoosin dabarsanii nuun ga'uudhaaf lubbuu isaanii kennanii jiru. Waan bu'aan buufnetti waggaa 40 qabatanii dhaabbatan amma du'a isaanii Yesuus Kiristoos Waaqa jedhanii lallabuu isaaniitiif du'a garmalee ajjeefamanii. Du'a hin taane Phexros gadi gombisanii masqalii irratti gadi gombisanii galatanii ajjeefame. Dhugaan tokkotu hin jiraanne namumti lubbuu isaa kennu hin jiru. Dhugaan tokkotu hin jiraanne namni waan hin taaneef waan bu'aan buufneef yookiis waan gatii tokko hin qabneef lubbuu isaa kan kennu hin jiru. Yesuus Kiristoos Waaqatu mititu ta'e namumti lubbuu isaa fuudhee kennu hin jiru.
dhugaa tokkotu jiraaf Yesuus Kiristoosiin lubbuu isaa kennan bartoota 12. Quraanni bartoota 12 Yesuus Kiristoos bartoota 12 kan inni qabu hin dubbata. Garuu immoo maqaa isaanii hin dubbanne. Maqaan bartoota 12 Quraana keessatti barreeffamee hin jiru. Bartoota 12 akka qabu garuu himameera. Bartoota 12 sun immoo lubbuu isaanii kennaniiru Yesuus Kiristoos waaqayyummaa isaa lallabuudhaaf jechuudha. Dhugaan tokko dudduuba isaatu hin jirtu ta'e namni lubbuu isaa waan hin taaneef hin kennu. Namni lubbuu isaa waan hin malle tokkoof dabarsee hin kennu. Dhugaa tokko asiin gahuuf jecha lubbuu isaa hin kennan. Waggaa 1400 durayyuu Yesuus Kiristoosin waaqa jedhanii waamu. Maaliif? Quraanni tun barreeffamiin durayyuu Yesuus Kiristoosin waaqa jedhanii waamu. Maaliif? Tu waaqa jedhanii waaman ta'e kontekstii yookiis Muhammad akkas jedheen dubbatu. Waggaa haga kana Yesuus Kiristoos waaqa jedhamee gamaawame addana ga'e Yesuus Kiristoos waaqa ta'uu hin dhiisu. Ammayyuu Yesuus Kiristoos waaqa. Amantaa amanuu baates. Jilbi hundumtuu isaaf jilbeenfachuuf jira Yesuus Kiristoosiin. Jilbi hundumtuu isaaf sagaduuf jira. Allaan ani isa duraati, ani isa booddeeti. Kan turedhas kan jirudhus jedhee dubbate. Allaan mataan isaa Yesuus Kiristoos mul'ata boqonnaa 22 lakkoofsa 6 irratti ani alfaadha, omeegaadha, kan turedha, kan jirudha, darbees bara baraan kan jiraatudha jedhee afaan isaatiin dubbate Yesuus Kiristoos. Mul'ata boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irrattis akkasuma jedhee dubbateera. Ani alfaadha, omeegaadha, kan turedha, kan jirudhas, darbees kan jiraatudha jedhee Yesuus Kiristoos dubbateera.